raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa waxabajjii 8 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati. Magaalaa Gincii keessatti shamarree Seenaa Raggaasaa qaama hin beekamneen ajjeefamuu kan ilaaleen gabaasa qabna. Gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin kitaaba sossomaa barreeffame qophii keenya kan waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyaata. Oduu gabaastuun VOA ka Tigraay keessa jirtu kan har'aaf gabaase qabdi fudhannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduu dursaa Bafaqaaduun kunoo. Akka moltan oduu har'aaf qabnuun isinii dhiyeessa. Mootummaan biyya Jarman gargaarsa namoomaa yeroo atattamaatiif oolu deeggarsa yuuroo miliyoonii 8.5 Itoophiyaadhaaf kenneera. Akka gabaasni faanaa biroodkaastiin jedhetti Jarman gargaarsicha kan goote karaa sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP'tiin. Gargaarsichi kan oolu naannoo Tigraay keessatti namootaan balaa waraanaatii fi uumamaatiin miidhamanii fi akka ta'e kan ibse gabaasni kun namootaan miliyoonii 2.1 akka gargaaru ibseera. Karaa biraatiin qotee bultoota Tigraay qonnaa irratti hirmaachisuudhaaf mootummaan akka gargaarsa barbaachisaa ta'e kennaa jiru waajjira qotiinsa naannoo Tigraay caqasuudhaan faanaan gabaaseera. Akka gabaasni faanaa jedhutti sanyiin filatamaan kuntaala 66,000 walitti qabame keessaa 10,000 qotee bultootaaf kennameera. Xaa'oo bara kana qotee bultootaaf kennamuudhaaf karoorfame kuntaala 800,000 keessaa kuntaalli 300,000 Tigraayin ga'ee 210 qotee bultootaaf kennameera. Bara kana Tigraay keessatti lafa hektaara miliyoonii 1.3 irratti sanyii facaasuudhaaf akka qophiin godhame madda oduu Itoophiyaa caqasuudhaan faanaan gabaaseera. Lammiileen Sudaan 10,000 lakkaa'aman magaalaa Kaartuum keessatti hiriira mormii ba'aniiru. Sababni hiriirichaas waggaa 2 dura waxabajjii 3 bara 2019 namootaan dimokiraasii fi haqa gaafachuudhaaf ba'anii turan irratti ajjeechaa loltootaan raawwatame yaadachuudhaaf. Namootaan mormii sana irratti hirmaatan keessaa tokko akka jedhanitti erga ajjeechaan sun raawwatame as mootummaan waadaa seene tokkoyyuu fiixaan akka hin baasne warreen yakka sana raawwatanis akka seeratti hin dhiyeessine dubbataniiru. Jiraata magaalaa Undurumaan kan ta'e namni Waaleed Ahiib jedhamu akka dubbatetti yemmuu mormii sana humnootiin tikaa rasaasaan miila isaa rukutan. Amma ammaatti sababa sanaan dhukkubsachaa jiraachuu isaatii fi gargaarsa tokkollee mootummaa irraa akka hin arganne dubbata. Namni kun akka gaazexaa Sudaan Kibbaa South Sudan Post jedhamutti himetti mootummaan ce'umsaa Sudaan dadhabaa waan ta'eef aangoo isaa warra biraatiif dabarsee kennuu qabaa jedha. Mootummaan kun eenyuunuu bakka hin bu'u. Kanaaf akka inni deemu barbaanna. Warreen lubbuu isaanii dhabanii fi haqni hin argamne diinagdeen biyyattii kufaa jira. Mootummaan rakkoo kamiinuu hiikuu hin dandeenye jedha Waaleed Ahiib. Ajjeechaan namootaan taa'umsaanii mormii isaanii ibsaa turanii irratti magaalaa Kaartuumii fi bakkeewwan birootti kan loltoota mootummaatiin raawwatame erga pirezidaantiin duraanii Ahmad al-Bashir aangoo gadhiisan booda. Tarkaanfii namootaan hidhannoo hin qabne sanarratti fudhatameen namoonni 120 du'anii hedduun immoo madaa'aniiru. Bara kanas ji'a Ramadaanaa darbe gaafa guyyaa 29 warreen yemmuu sana du'anii yaadachuudhaaf hiriira ba'an irratti loltoonni dhukaasa bananii nama 2 ajjeessanii 37 madeessaniiru. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Imaammata bara bulchiinsa pirezidaant Doonaald Tiraamp tureen ijoolleewwan 1,000 lakkaa'aman maatii isaanii irraa akka addaan bahan qaamni mootummaan Joo Baayiden maatii walitti makuudhaaf dhaabe beeksiseera. Akka qaamni maatii walitti makuudhaaf dhaabbate kundetti adoolessa 1 bara 2017 jalqabee amma mootummaan Doonaald Tiraamp aangoo gadhiisetti
Daangaa Meeksikootii fi Yuunaayitid Isteets irratti ijoolleen 3,900 maatii isaanii irraa addaan ba'aniiru. Imaammata baqattootaa mootummaa Tiraamp isa balaaleffatamaa ture sanaan lakkoofsi ijoolleewwan maatii irraa addaan ba'anii gara 5,600tti ol siquu akka danda'u tilmaamameera. Manni murtii mootummoota gamtoomanii dhimma ajajaa waraanaa duraanii biyya Boosniyaa Sarbi Raatiko Maaldiis irratti murtii bara 2017 kenname ilaalchisee oliyyannoo dhiyaate ilaalaa jira. Raatiko Maaldiik yeroo ammaa nama waggaa 78 yommuu ta'an ajjeechaa bara 1992 hanga 95tti musliimota Sarbiinikaa 8,000 ta'an irratti dhimma walqabateen yakkamanii bara jireenya isaanii hafe mana hidhaatti akka dabarsan itti murtaa'ee ture. Haa ta'u malee abukaatonni isaanii murtichi dogoggora seeraatii fi dhugaa qabaa jechuudhaan oliyyannoo dhiyeessanii Maaldiik akka gallakkisaman yookiin dhimmi isaanii akka irra deebi'amee ilaalamu gaafatan. Abbootiin seeraa mootummoota gamtoomanii guyyaa har'aa kan addacha kana bananiifis iyyannoo abukaatoo isaanii ilaaluudhaaf. Abbaan alangaa gama isaatiin Raatiko Maaldiik yakka duguggaa sanyii ittiin raawwatanii kan biroo qabu jechuudhaan himateera. Oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiiwwan keenya hafanii wajjiniin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Gincii keessatti shamarree Seenaa Raggaasaa qaama hin beekamneen dilbata dheengaddaa galgala ajjeefamte ilaalchisee qorannaan ni eegalamuu waajjirri poolisii fi abbaan alangaa aanaa Dandii beeksisee jira. Obboleessi hangafni kan Seenaa obbo Leenjisaa Raggaasaa ajjeechaa obboleettii isaanii waliin wal qabatee qaama shakkan akka hin qabne ibsuudhaan ajjeechaan nama nagaa kamirrattiyyuu raawwatamu dhaabbachuu qabaa jedhan. Waajjirri koominikeeshinii aanaa Dambii gamasaan namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dukkana dawoo godhachuudhaan magaalaa Gincii keessatti hawaasa irratti haleellaa raawwataa jiru gocha akkanaa dhaabsisuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaat erge kuno. Obbo Leenjisaa Raggaasaa obboleettiin isaanii ishee quxisuu Seenaa Raggaasaa jedhamtu dheengadda jechuunis gaafa dilbataa galgala godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii keessatti qaamolee eenyummaan isaanii ammaaf hin beekamu jedhamaniin ajjeefamuu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haala yeroo sana ture akkasitti ibsu. Wanti qabatamee bira gahamin jiru nyaata guyyaa sanbataa bilbila kan isheen rukutamte magaalaa Gincii naannoo buufata fayyaa balbala fuulduratti qaamni rukute kunis ijoolleen bira jiran akkanatti wanti obboleetti ishee xiqqoo fi yormti riyaan ishee tokko waliin turani dudduuwwanidha kan rukutanii rasaasa lama rukutanii dudduuwwan dugda dugda isheerra dha'aniiti inni tokko laphee keessaan ol ba'e inni tokko cinaacha gara tokkootiin ol ba'e. San booda riifaa achitti yaalii dursaa taasifamee gara Ambootti riifaa taate hospitaala Ambootti sa'aatii 9 halkan keessaa boqotte. Ajjeechaa Seenaa waliin wal qabatee qaama shakkan akka hin qabne dubbachuun shamarreen kun bara 2008 mormii barattootni mootummaa irratti dhageessisaa turan irratti hirmaachuu isheen qaamolee nageenyaan reebamtee turte jedhan. Haa ta'u malee mana hidhaa seentee hin beektuu jedhan obbo Leenjisaan. Ajjeechaan kun kan irratti raawwatame obboleettii ishee magaalaa Gincii teessee biratti dubbisuuf wayita dhaqxeetti jedhan obbo Leenjisaan. Sirni awwaalcha Seenaa kaleessa bakkuma dhaloota ishee magaalaa Olonkoomii keessatti raawwatame jechuun dubbatan. Obbo Leenjisaan ajjeechaan akkanaa eenyuma irratti illee akka hin raawwatamne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Waaqatti waan hin jedhu waaqayyo nuti dhiiga ishee barbaadudha malee abbaa fi isa ta'u walajjeesuun waan hin fayyadu. Walballeessuun malee nama kamiifummoo nama nagaa ajjeesuun waan bu'aa qabnatti fakkaatu ishee qofaa miti waan akkanaa dormu hunda jira waan ta'eef warra kana qulqulluusu dhaabbatee itti ilaalanidha. Odeeffannoo waan jedhamu hundi dhugaa miti hojii dhuunfaa hojjetti isheen hojii ijaarsaa hojjetti wanti kanaan dura hidhamte maal jedhanii miti sabboonummaa rakkaatee ana qomoodha jetti siyaasa kaanii mana qomoodha jechuun siyaasa yoo ta'e siyaasa keessa jirti jechuudha garuu isheen injennoo ishee ana qomoodha sabboonummaan akkasii qabdi malee gama paartii tokko irra gooftee paartii tokko nama loluusii miti nama hojii dhuunfaa hojjetu jechuudha nama dhuunfaa ishee hojjetti. Mana hidhamtee beektu garuu bara 2008 akkuma jechuudha Oromoo kaanii mana barumsaa to'atanii roosanii
Qabamtee reebamaatuma turte. Saniin alatti waan addaan jiru. Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa Dandii Inspektar Sanyii Damusee ajjechaa seenaan wal qabatee qaamni ammaaf shakkamees ta'e namni qabame hin jiru garuu qorannoon isaa eegalamee jira jedhan. Isa wallaa kennuu hin danda'u garuu waan na gaafataniif dhimma nageenya to'atamee jira yookiin namni dhimma kana shakkamee to'atamee jiru jira kan jedhuufi hagammaatti qaamni to'atamee jiru qaamaan garuu itti deemnee bakka yakkaa sanas amma ta'e itti deemaa turre shakkii qabatamaan waa akka hin jirretti kan kiimuu kaa'anii jechuudha. Nuti amma akka poolisiitti itti deemaadha jirra malee qaama waan kana shakkinaa yookiin waan jennu qabnu. Yoo shakkine garuu to'annaa jala wajjin qoranna malee waan kanatu shakkama eeganii shakkama jennee wanta qaama kamiifiyyuu gabaasuu dandeenyu sun jiru. Qorannoo isaa jalqabdanii jirtu? Wanni jalqabne jira. Garuu kallattiidhaan eegaleetu kana raawwatee waan jiru kallattiitti immoo ofiin qabu qaamaatti jechuudha. Amma yeroo argattan irraa haalli ture maal ture? Amma yeroon ture nama eegaleedha yookiin immoo nama shakkanaati wanti jedhan ture. Shamarreen ishee faana turte jetti guyyaa irratti kun raawwatu. To'annee waajjirratti gaafannee waan jiru odeeffannoo qabdu gaafannee turre. Kanaaf isheenis kan jechaa jirtu dubarraa rasaasa lamaa rukutamtee nama irratti kuusheetiin kana ta'e qaamni kana raawwate fiizikaalillee wanta adda baasanii beekanii hin jiru beekta akka ishiin jettetti. Nus itti deemnee turre maatii jaraatti dubbinee bakka yakkichaallee deemnee turre ragaawwan teeknikaa tokko walitti qabuuf ture wanni qabataman bakka sana hin jiru garuu itti deemaa jira wanni shakkinee wanta nama akkasii raawwate jechuu dandeenyu garuu hin qabu. Haaluma wal fakkaatuun itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira abbaa Langaanichaa obbo Leenjisaa Gurmeessaallee waan jedhan kunootti. Qorannoon eegalameera. Yeroon galeera maatiin miidhamtuu kanaa dhufanii bira turan jechuudha waliin mari'anne. Haala yeroo san turan itti malee eenyutu waan sana raawwatee waan jedhu garuu maatiin waan beekanii qabanii miidhamtuunis nama akkas godhe sana tunis ta'e amma lubbuudhaan dabartuutti waan ergaasaa turteedhani. Garuu abalus akkas na godhee abaluu na rukutee waan jettu waniif namaa ishiinis ragaan bira jirus abalus adda addaafne yeroo qorannoodhaan kan adda ba'uudha jechuudha. Ragaanis addatti argamee akkaataa kanaan haala kanaan nama akkanaa tajjeesee waan jedhamu wanni argamu hin jiru. Kanaaf deemee gaaganaa dhuma qorannoo bal'aa barbaada jechuudha wannichi. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Dandii obbo Biyyansaa Hirkoo ji'oota muraasaas qaamolee dukkana da'oo godhatanii socho'aniin haleellaawwan raawwatamaa jiru erga jedhaniin booda ajjechaa seenaan wal qabateellee waan jedhan qabu. Taateen kun kan ta'e dukkana uffatamee wanti kun deddeebi'eeti kan raawwatame magaalaa kana keessatti amma akka carraa ta'e kan muca'oo kanaatu qilleensa irratti sirriitti ba'ee miidiyaan addunyaa itti fayyadamee qilleensa irra naannaa jira malee ji'a sadan kanaan dura dargaggeessi jaalatamaan taateen muca'oo kana irratti ta'e kan fakkaatu lubbuun nama tokkoo taatii wal fakkaataa irratti ta'e jira jechaadha. Isa kanaatiif amma qaamni kun qaama amma ammaatti illee bira gahamee kana jennee mirkaneessinee afaan kunnee dubbachuu hin dandeenyetu dukkana uffatee hawaasa keenya miidhaa jira waan ta'eef kan lubbuun baadallee yeroo ammaa torbaan ji'a hin caalle kana keessatti naannoo wal fakkaatu sana irratti ammas namni wayii rukutamee yeroo ammaa kana naannoo Federaal Hospitaala Amboo kanatti illee yaalamaa kan jiru. Qaamni nageenyaa namoota gocha akkasii kana raawwatan qabee seeratti dhiyeessumaaf hin dandeenye. Ajjeesa kana irratti maqaan kun qaama hin beekamnedha. Qaama dukkana uffatee yakka hojjetu waan ta'eef qaamni mootummaa kana duukaa bu'ee hordofaa jira. Yeroo yerootti immoo opereeshinii isa hojjechaa jira jechaadha. Haa ta'uti garuu wanti kun taatee tasaati. Tasa godhama fakkeenyaaf ji'a tokko ture ji'a lama ture tasa raawwata. Tasa waan akkanaa hojjeta waan ta'eef amma kana illee dhugaa dubbachuuf taanaan qaamni nageenya aanaa keenya poolisii qabatee humna addaa qabatee dhimma kana qulqulleessuudhaaf dhimma kana tasgabbeessuudhaaf akka inni guyyaa sa'aatii 24 kan hojjechaa jiru. Yoo danda'ame kan qabee seeratti geessu duukaa bu'ee kan hordofaa jiru ta'uu isaan jechuu barbaada. Kanaaf wantichi sirriidha. Haa ta'uti garuu akkaataan sooshaal miidiyaa irraa kaasee biyya keessas ta'e biyya alaa gara qaama mootummaatti dhiibaa jiru kun dogoggora hamaa kan soba dhugaa irraa fagaate ta'uu isaati. Sababni isaas maaliifan kana jedhaa fakkeenyaaf amma miidiyaan tokko akka waan mucaan godhintee akka mootummaa yookaan immoo fira yala ooltee mana seeraati baafamtee miidhaan kun irra qaqqabetti miidiyaan baasanii fuudhan sooshaal miidiyaa irra naannessaa jiranidha. Kun dogoggora jechaadha. Ajjechaan kun dukkana da'oo godhachuudhaan kan taasifame waan ta'eef yoo xiqqaate hanga bu'aan qorannoo poolisii xumuramutti eeguun barbaachisaadha jechuun dhaaman. Ajjechaan seenaa irratti raawwatame ajjechaa akkasumaan raawwatame ta'uu fi sababa biraa qabaachuuf dhabuusaa ilaalchisee qaama kamirraayyuu odeeffannoon dhaga'amee hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Tigraay keessatti waraansa tureen kan ka'e ijoolleen hospitaala keessa jiraatan
hangi tokko rasaasaan ega dhahamanii kaan immoo haaduu yookaan albeen ega miidhamanii akkasumas dhukaatotaan ega rukutamanii imala torbanneenii booda hospitaala Maqalee keessaa dhaqqaban. Umrii ishee 15 kan ta'e Bariihaa Gabraay iji ishee tokko haleellaa rasaasaa irra ga'een kan jaame yoo ta'u iji inni kaanis argaan jiru. ካብ ውሽጢ ገለ ውለሰ ገሊያ ካብኡ መንገዲ ወዒ ካብቲ ገዛ ውፅእ ኢላ ምሳለ ከም ልጣከረ Intala Daadaashee mana borootti haasa'uuf ba'an battalumatti namoota fiigan argan isaanis fiiguu jalqaban san booda lameenuu rasaasaan rukutaman jedhu abbaan ishee. Obbo Gabraay intala isaanii kana hospitaala Maqalee keessa jiruun ga'uuf torbanneen itti fudhate kunis magaalaa tokko gara kabiraatti kiliinikatti wal'aansa argatan barbaacha ituu imalanii ture. Iddoo deeman maratti wiirtuleen tajaajila fayyaa kennan barbadaa'aniif saamamanii arguu isaanii dubbatu Obbo Gabraay. Egaa wal waraansi dhaabbatee booda neersiin kiliinikii Edaagaa Haamus Tafetaawit Tasfaayee hojiitti yeroo deebitu taankii gubate mallattoolee rasaasaan gingilchaa ta'an akkasumas loltoota du'an daandilee irratti arguu ishee dubbatti. Akkuma warra kaanii kiliinikiin isheen keessaa hojjetaa turte duwwaatti hafee jetteetti. Yes, I came and the door is opened. The glass are broken and the equipment are... Yeroon dhufu balballi banaa ture daawwitiin jiran hundumtuu caccabaniiru. Mi'a achi keessa turan hatamaniiru. Waan tokkoyyuu achi keessatti nafnee jette. Dhukkubsattoonni ijoollee dabalatee gudeedamaniiru. Kanneen wal waraansaan madaa'an ammayyuu dhufaa jiru garuu wanni isheen gochuu dandeessu baay'ee xiqqoodha. Emergency medicines were there. Tajaajila rakkoo yeroo hatattamaaf itti gargaaramne jennee dawaalee keenya qabna turre ni hataman. Bishaan soogiddaa kan hidda dhiigaan kennamu waan ittiin madaa wal'aananiif haguugan waan ittiin madaa suphan hundumtuu ni hataman jette neersiin kun. Dhukkubsattoota kiliinikii isaanii dhufan hospitaalota lakkoofsaan muraasa kan magaalaalee gurguddoo keessa jiranitti ergaa akka turte kan ibsite Sister Tafetaawit. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa lafatti dhukkubsattoota erginu jiranis kutaa hundumaa keessaa hanqinni meeshaalee tajaajila fayyaaf oolan akka jiran dubbatu jette. Ijoolleen hangi tokko kanneen hospitaala Aayidarsa Maqalee jiru keessa jiran miilli keenya cituu caalaa maatii fi obboloota keenya dhabuutu nu dhukkubsaa yookiin nutti dhaga'ama jedhu. My older brother was with me. He was injured and died. Obboleessi koo hangafni madaa'ee ana waliin ture boodarra garuu ni du'ee jedhe. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti miidhaa uummata Tigraay irra ga'u hanqisuuf itti gaafatamni akka irra jiru hubatee jira. Wal waraansa Tigraay keessatti baatii sadaasa darbe jalqabameefis TPLF himata. Kunis isaantu maadhee raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessa jiru irratti jalqaba haleellaa gaggeessee jedha. Garuu uummanni hedduun kan Tigraay keessaa akka jedhanitti Tigraay haleellaa humnootii federaalaaf kan Eertiraa akkasumas kan milishoota Amaaraa jala jirtii jechuun dubbachuu isaanii oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezar Mardak Idaagaa Haamus irraa gabaastee jirti. Gaazexeessituun kun waan magaalaa Maqalee keessatti argitees gabaastee jirti. Maqalee keessatti bilbila harkaa irratti tajaajila intarneetii argachuun rakkisaadha. Hoteelota muraasaa fi jaarmiyoota tokko tokko qofatu tajaajila Wi-Fi qaba. Hoteelli keessa buufanne akka carraa ta'e quunnamtii intarneetii qaba. Lafti waatti dhugan kan hoteelichaa dargaggoota umriin isaanii sadarkaa kooleejii ga'an dhiiraaf shamarraniin guutamee jira. Loltoonni qawwee qabatanii taa'anii jiru. Iji namootaa harka caalaan bilbila harka isaaniirra jira. Uggurri sochii labsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'a 12 yookaan 2 irratti hojiirra ooluu jalqaba. Akkuma namoota gaafatamanitti deebiin argamu adda addaa jechuudha. Maraafuu dafanii manatti galuun gaariidha. Sababiin isaas daandileerra deemuun balaa qabaa jedhu. Dheengadda ganamaan deemee kan hin daawwadhe bakka namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'an keessa qubatan ture. Magaalaa Maqalee keessa buufata akkasii 26tu jira. Kanneen manaaf qe'ee ofii gadhiisanii godaanan 200,000tu magaalaa Maqalee keessa jira. Guutummaa Tigraay keessatti sadaasa darbee kaasee namoota miliyoona 2tu godaane. Mooraa ani deemee ilaale isaan akkasii keessaa tokko yoo ta'u guutee jira.
lafa meetira 10 meetira 8 ta'urra gara nama 100 ciisaa jira. Waan nyaatamus baay'ee xiqqaadha. Dubartiin mucaa tokko qabduu fi ulfa ja'a garaa qabdu Mircaawit Kiroos umriin ishee 27 yoo ta'u magaalaa dhiiftee dheessite keessaa suuqii akka qabdu dubbatti. Akkaataatti loltoonni suuqii ishee dhaqanii waan hundumaa saaman ennaa dubbattu imimmaan lolaasaa ture. Sukkaara, buna, dungoo fi qabsiistuu ibiddaa yookaan kibriitii dabalatee waan hedduu gurguraan ture jette. Mooraan buqqaatotaa inni biroon isa dura argeerra xiqqaadha ka jettu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezar Mardek jaarmayaan gargaarsaa kaatolikii gargaarsa nyaataa kennaa jira. Kutaa tokko keessa gara nama 35 hanga 45 ta'antu jiraata. Isuma akkasii kan argachuuf iyyuu namoonni galmaa'anii baatileef eeggatu jette. Bakka kanatti nama umriin 70 obbo Gabrasillaasee jedhaman taa'aniin argee ka jettu oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezar Mardek maatii isaanii waliin jiru. Deebi'anii qe'ee ofiitti galuusa jedhu yaaduuyyuu hin danda'u jedhanii jetteetti. Duraan horsiisee bulaa ka turan obbo Gabreen akka jedhanitti loon 130 fi re'eewwan 70 akkasumas mana guddaa qabu turan. Magaala keessa jiraataa turan keessatti dhukaasa jabaa dhageenyaan dhiisanii baqatan. Qabeenya koo fi loon koo humna naannoo sana to'atuun fudhatamuu nan beeka. Amma garuu kunoo asitti kadhataa ta'een jira jechuun dubbachuu isaanii Heezar Mardek gabaastee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffame dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifamee jira. Kitaabichi bu'aa ba'ii dubartoota baadiyyaa fi kanneen baadiyyaatti dhalatan keessa darbaniif boor bakka gaarii ga'uuf waan gochuu qaban irratti kallattii agarsiisa. Tsahaay Daamxootu barreessituu kitaabichaa dubbisuudhaan gabaasa kana nu erge. Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu kan barreessituu fi gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffame dhiyeenya kana Finfinneetti eebbifamee dubbistoota bira qaqqabeera. Barreessituun asoosama Sokkee Abaaboon qabiyyee kitaaba ishii fi hiikaa Sokkee jedhu akkasiin ibsiteetti. Sokkee jechuun ijoollee reefuu guddinarra jiran fakkeenyaaf umurii 13 hanga 17 gidduu warra jiran sana jechuudha. Sokkee jechuun an akkan barreessetti akka hawaasni naannoon itti guddadhee waamu sunittis akkas jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa dubartoota baadiyyaa irratti keessumaa bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa ana dabalatee keessa dabarsinu haala kamiin immoo kan isaan dabarsanii boor bakka gaarii tokko ga'uuf immoo wanni isaan shaakalan wanni isaan gochuu qaban keessumaa jiruuf jireenya dubartoota baadiyyaa hawaasa baadiyyaa hawaasni magaalaa irraa baree tarii carraa kanaan illee deeggaruu danda'a laata jedhee bu'aa bayii dubartoota baadiyyaa ijoolleen magaalaa hawaasni magaalaa haa arguufan kana barreesse jechuudha. Sokkeen waggoottaniif harka barreessituu kanarra gangalachaa akka ture kan ibsite sababa hanqina maallaqaan osoo hin maxxanfamin ture. Bara kana milkaa'uu ishee ibsuudhaan waggaa waggaadhaan si'a 7 ol gulaalamuusaas yaadachiisteetti Abaaboon. Sokkeen akka carraa ta'ee 2003 hanga 4dha kan hin barreesse 2005 hanga 2013 amma maxxane kanatti waggaa waggaatti gulaaltota ogeeyyota ciccimoo warreen beekumsas dandeettii cimaa qabaniin kan inni gulaalamaa ture. Turtii sana keessatti tarii baranaan maxxansaa bara garanaan maxxansaa yeroon jedhutti gulaalsisaman ture hayyoota warreen dandeettii ogbarruu cimaa qaban jedhetti amane nama 10 hanga 12 olidha kan gulaale. Barreessituun kun kitaabota asoosamaa fi seenessuu dabalatee jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa irratti kitaabolee xiyyeeffatan 5 ol barreessitee harkarraa akka qabdu ibsuudhaan ammallee akkuma Sokkee osoo abdii hin muranne guyyaa tokko maxxansiiseen dubbistoota biraan gahaa jechuun akka abdii qabdu ibsiteetti. Dubartoonni imala kam keessattiyyuu haamlee of cabsuu fi abdii murachuun kufaatiidha jechuun
bakka jiran maratti ogummaa keessa jiraniin cimanii hojjechuu qabuun dubartootaaf dhaamteetti. Waan baay'ee bu'aa bayii ani keessa dabarsee abdii murannaatiin otuun yeroo sana abdii muraddatee sookinarra yungeessu turte. Kanaafuu waan baay'ee abaaburra baratu deeyyaadha dubartoonni keenya. Kaniin ani barbaadus dubartoonni keenya akka fakkeenyummaa gaarii tokko argatanii keessumaa immoo xiyyeeffannoo akka isaan argatan gatiin barbaaduu fi abaabuu marganiyyuu si'ooyimni itti dhaga'ama deeyyaadha. Tokko lammaffaa immoo dubartootas haa ta'u namni kamuu abdii murachuu dhiisudha. Waan karoorse tokko an bira gahuu danda'a garuu guyyaan isaa har'a miti jedhee ofitti hime booris iftaanis yaalumsa dhiisuu dhabuutii fi abdii muruu dhabuu irraa baratu jedhee yaada namoonni baay'een abaaborra. Sagantaa eebba kitaaba asoosama sokkee irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Kabbada Deessisaa gama isaaniin tattaaffii barreessitoonni shamarranii hogbarruu Oromoo keessatti taasisaa jiran jajjabeeffamuu qabaa jiran. Hogbarruun Oromoo afaan Oromoo guddachaa bal'achaa dagaagaa jiraachuusaaf ragaa guddaadha. Kana kan hin jedhuuf hogbarruun afaan tokkoof utubaadha. Afaan Oromoo duris tureera har'as ni jira. Waggaa 30 dura afaan Oromoo iddoon jiruu fi har'a iddoon inni jiru waan inni gargar taasise hogbarruu qofa. Afaan yoo hin barreeffamin yoo hin dubbifamin dubbachuu qofaan afaan tokko jira jechuun nama rakkisa. Kanaaf gumaachi akka kanaa barreeffama afaan Oromoo keessatti hogbarruu afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo bara baraan akka jiraatu qofa osoo hin taane akka guddatu akka dagaagu gochuu keessatti gumaachi obboleettiin keenya nu gumaachite bakka guddaa qaba waan ta'eef anis gumaacha ishii maqaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Waggoottan dheeraadhaan duratti waggaa 30 asitti garuu galaanni barreeffama afaan Oromoo namaa ol ta'uudhaaf jira. Oromoodhaa ol ta'uudhaaf jira. Kun Oromoof gammachuu guddaadha. Afaan Oromootiif abdii guddaadha. Haa ta'u malee ammas hojii guddaatu nu hafa. Hogbarruun afaan Oromoo asitti dhaabbachuu hin qabu. Akka ammaa kanatti deemuu hin qabu. Sochiin amma jiru garuu waan namatti agarsiisu guddaa ni qabu. Keessumattuu walakkaan uummata keenyaa dubartoota ta'anii otoo jiranu hogbarruun Oromoo dhiirotaan qofa dhuunfatamee kan ture kun hawaasni walakkaan akkanatti gaafa dhufu baay'ee jajjabeessuu faana dhaabbachuu akka nu barbaachisu natti dhaga'ama. Sagantaan eebba kitaaba kanaa walaaluudhaan dabaalameera. Nama akka biyya ofii dhiisee hambaatti galee biyya taa'een qilleensa biyya kootti wallaale. Takka cabbii gaaraatti diilallaa'ee na dafqisiisa. Takka bidda saafaatti gubee na dafqisiisa. Yaa jarana dubbiin kun furmaanni isaa maarree? Mee naaf himaa namni biyya ofiitti keessummaa ta'aree? Lakkii hin jaamne nan ilaala nan arga hundaa. Waan jedhanis nan dhagaa gurri kootis miti duudaa. Arrabni koos sosso'ee dubbachuutuu danda'u. Haala jiru hundumaa argee utuu hin dhaga'u. Taateewwan barootaa ukkaamsee na qabee